Irreechi sirna galateeffannaa araaraa fi kadhannaa uummanni Oromoo ittiin uumaasaaf dhiyeessudha. Waaqa lafaaf samii uumtee kan malkaa fi tulluu uumtee nu araarami jedha. Kanaaf egaa araariyoo jechuun lafaa fi samiin manaaf alaan namaaf bineensaan nu tolii nagaa nu buusi jechuun waaqa isaa kan ittiin kadhatuu fi galateeffatudha. Malkaaf tuluu tirreeffannaa yaa mareehoo yaa mareehoo uumaa guddaa galateeffannaa yaa mareehoo yaa mareehoo 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 yaa mareehoo Kawwallolee fi walitti mufatee araaramee sammuu qulqulluun gara malkaa deemuun waloon kan Rabbiif galata dhiyeessuu fi abdii fi fedhii isaa fuulduraaf ammoo kan ittiin Rabbi kadhatudha. Yole kayole yole kayole yole kayole yole kayole Oromon walinole Jalalan walinole Karannan walinole Galatan walinole Gafarrecha malkayole Oromon walargayole Gafarrecha tulluyole Tadan waqanoluyole Ganna duumessa eebirraabu buqqisee ayyaan tufi ayyuun kindoo wal dubbisee bahee irreeffata kaaromokoo yaa sabaalee bahee oratti argamu ayyaan tufi ayyuu malkaatti wal gahu bahee irreeffata kaaromokoo. Irreechi calaqqeenyummaa ibsituu aadaa fi duudhaa Oromootiin. Irreechi malkaa sirna galateeffannaa jalqaba waqtii birraa kan irreeffatamu yommuu ta'u, kan darbeef kan itti Rabbi galateeffatanii fi kan ufuuf ammoo waaqatti kadhatanidha. Irreecha irreeffannaa irree waaqa taabdannaa irreecha fuula kee dhaabbannaa har'as baruu si malee maal qabnaa. Oromoon waqtii gannaa roobaa fi qormaata jiruuf jireenya isaa keessatti isa quunname waan Rabbi keessa isa dabarseef Rabbiin galateeffata. Rabbi midhaan faca'ee daraaree jiru firii gaarii akka argamsiisuu fi alaan manaan namaaf beelladaan biqiltuu bineensaan barri nagaaf gammachuu kan quufaa fi badhaadhinaa akka ta'uuf waaqa uumaa hunda uume ni kadhata. Jinnaanu guddisi guddaanu mul'isi gadaa teenya tursi loon teenya nu tiksi Makama uumamaa akka cafeetumaa kan nu uumeesi abdiin teenya sumalanii maree. Dachiin isaa malee kan diriirsite samii utubaa malee kan dhaabde boruu ganaa keessa gogaa biraatti nagaan nu oofe boruu ganaa keessa gogaa biraatti nagaan nu oofe. Gaafa irreechas abbootiin gadaa
Manguddoonni dargaggeessaa fi dargaggeettiin ijoollee fi daa'imman akkaataa sadarkaa isaaniin uffata aadaa, bokkuu, siiqqee, caaccuu, coqorsaa fi daraaraa keelloo qabatanii ganamaan gara malkaa deemuun Rabbiin kan galateeffatanii fi kadhatanidha. Irreecha aadaa koo ol qabee mul'isaa mallattoo dhimmaa koo bahee irreeffata kaaramoon koo. Irreechi guyyaa Oromoon hundi uffata aadaa isaan faayamee garaagarummaa tokko malee waloon walitti dhufuun Rabbittiin galateeffatu sirna galateeffannaati. Qormaata namaa, beelladaa, biqiltuu bineensatti dhufee fi dhufuu danda'u nu oolchi, biyya nagaaf jaalalaa kan aadaaf safuu keenyaan jiraannu nu taasisi jedhee Waaqa hunda uumeen kadhata. Galanni si haa ga'u dukkana rooba birraan nu baaftee yaa ijoollee fiiraa faanteen dhuftee kaa birraa barii wal geesse yaa malkaa ulfoo akka coqorsi irreessi goosi geesse. Irreechi irree keenya yaa Rabbi irree keenya jabeessi kan baranaan nu geesse kan dhufuun nu gahi jechuun Waaqa isaanii galateeffatu. Irree keenya irreechi uumaaf duudhaa dambulaa yaa Waaqati irree keenya jabeessi Waaqa uummata mana tulluu fi malkaa irreeffanna fulbaana hora Finfinneetti wal geenya. Irree keenya gamtaadhaan irreeffanna saba keenya tokkummaan jabeeffanna hora Finfinnee fi Harsadeetti wal geenya kaawwaa nagaan nu ga'e uumaa keenya galata galchuuf deemna. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna irreechi irree keenya Waaqa galatoonfanna handhuura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyya arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyya arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyya. Yaa Waaqa bacaqii gannaa baastee booqaa birraan kan nu geesse tokkummaa keenya cimsii nagaaf jaalala nuuf kenni jechuunis Rabbiin galateeffatu. Bacaqii gannaa keessa nu baastee booqaa birraa kan nu garsiiste siiqqee na teete malkabbaati Waaqa kadhannaan nu milkoofti roobaaf cabbiin ganna nu miine birraa caamaan akka nu miine. Siiqqee daraarsiti waraana beektuu addunyaa dubarri keenya. Tokkummaa keenya cimsachuuf safuu fi aadaa wal aga'uu keenya ganamaatti deebi'uun dirqama namummaa fi lammummaa keenya ba'uu qabna. Irreechi irree keenya gamtaadhaan irreeffanna duudhaa saba keenya tokkummaan jabeeffanna hora Finfinnee fi Harsadeetti wal geenya kaawwaa nagaan nu ga'e uumaa keenya galata galchuuf deemna. Irreechi bara kanaas kan nagaa jaalalaaf gammachuu uummata Oromoof haa ta'u. Akka ormaa miti akka Waaqaati deebineerra hora namaatti akka ormaa miti akka Waaqaati deebineerra hora Finfinneetti.